أتم نجاء الحمد لله رب العالمين سجنتا على درب الرد وايد جرا ما كافني ولله لا تره الرمو سجنتا تيانو تكواني ما تدري مكان الرد والأرجين جر أكما على درب سني كاسد ربين قرآن كيست إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ربين أمة تكو قومي تكو حواسة تكو كيسو جرا هنگ جر جيرانت هنج جيرو حال جر رجراتنو جرم في دول أف كيسون كينيا كجيرامو قبو متى دري على درب الرد ولله لا تره الرس كانوا متفوفني أكمتي سمو كينيا كيست جيرام في دول أف مال توجت ماجرا مال تأجرا كنجدو بلنان لا لجت ilmina ma gaafa rabbiin uumuun alarraa odeeffannoo kallattii shaniin gara sammuusaa seensisa akkuma ijoollummaadhaan qaama miira keenya ittiin to'annuu yookaan ittiin qunnamnurraa kaasee qaama shan seensi orgaan jennee ijoollummaadhaan mana barumsaatti barataa turre tokkoffaa ija keenyaa lammaffaan gurra keenyaa arraba keenyaa gogaa keenyaa funyaan keenya haala kanaan arraba keenya dabalate shanan kanaan alaa odeeffannoon gara sammuu keenyatti seena sammuu keenya keessa eega seeneen booda odeeffannoon kun nu keessa kuufamee ijoollummaadhaa kaasee wanni adda addaa nu keessa seenee haala kanaan eenyummaan keenya sammuu wajjiniin waliin ta'anii wanni nu irra dhaabbannu wanni nu irra deemnu hundinuu haala kanaan dhufa har'a kan laallu akkamitti sammuu keenya keessatti yaadota jiran jijjiirree ofirratti jijjiiramni akka nurratti dhufu maal hagoonuudha inni dura qaamni shanan kun alaa wajjiniin sammuun keenya kallattii ittiin qunnamudha amma fakkeenyaaf an maqaan koo Ahmadiin Jabal ta'uu koo kana an akkamittan bare anatu ofii baafate moo yookaan immoo gaafan dhaladhuu kaasee maqaan koo Ahmadiin Jabal moo akkami jennaan maqaan koo Ahmadiin Jabal ta'uusaa kanan bare gurra kootiin dhagaheetan ijoollummaa irratti maatiin maqaa naa baasanii maqaan kee Ahmadiin Jabal naan jedhanii jennaan irra deddeebi'anii natti himnaan an dogoggoreenaan na sirreessanii anis har'aan booda maqaan koo Ahmadiin Jabal kan jedhu kana sammuu koo keessatti galmeesse eenyuun ati jennaan anumtuu Ahmadiin Jabal jedhee himataa amma hadhaa jira isinis hundi keessanuu maqaa keessan kan bartanii jirtan aluma kanaan isinitti himamee gurraan dhageessanii haadhaaf abbaa kollee kanan baruu danda'e ija kootiin arguudhaan gurra kootiin dhagahuudhaan waan jarri ijoollummaadhaa kaasanii ana duuka rakkatanii ana duuka ta'abanii ana duuka ta'aniirraan nama kaanirraan jara adda baasee jarri kun kan kooti maatii kooti jedhee addatti of keessatti galmeessee kaa'e kun kan dhufe ijaan arguudhaan gurraan dhagahuudhaan na duuka turti jarri godhanii kanallee kanan bare alaa seene jechuudha haaluma kanaan wanni nu beeknu hedduunsaa haala kanaan alaa seene sammuun keenya gaafa rabbiin nu uumu akkuma laa ta'lamuuna shay'aa waa tokko hin beektanu jedhe akkuma rabbitti quraanatti dubbatetti waa tokko nama hin beekne sammuu adii kana fudhannee uumamne jechuudha sammuu kana keessatti barumsa barachuu akka dandeenyu maatii keenyarraa haala tokko hadhaallu malee wanni beekumsa jedhamee eega dhufnee eega dhalannee of keessatti kuusuu jalqabne sammuu keenya keessatti odeeffannoon hedduun ijoollummaadhaa kaasee kan ijaan argine kan gurraan dhageenye kan immoo qaama keenyaan tuttuqnee barreedha harkaan tuqnees wanni kun laafaadhaa goggogaadhaa ho'aadhaa qabbanaa'aadhaa mi'aawaadhaa hadhaa'aadhaa foolii gaariidhaa foolii ajaa'aadhaa kan jedhu waan akkanaa qaama kanaan seenee shanan kanaan seeneen sammuu keenya keessatti kuufameeti amma ala of jijjiiruu barbaannu imaanni keenya jijjiiramuu qaba yaadni keenya jijjiiramuu qaba jennee sadarkaa sagantaa ala darbiratti laallee jirra amma jara kana lamman jijjiiruudhaaf sammuun keenya akkamitti waan kana irratti nu gargaaruu danda'a kan jedhu laaluu qabnaadha maaliif yaadni keenya jijjiiramuu malee qaama irratti jijjiiramnee argamuu hin dandeenye dhugaa irratti jechuudha sammuun keenya akka jijjiiramu immoo sammuun keenya kan ittiin hojjetu odeeffannoo alaa nu seenee sammuu keenya keessa taa'ee sammuu keenya to'atee yaadnee isatti fayyadamne yaadnee murteessinee imaana irra geenyu yookaan ejjennoo irra geenyu
amma kana gochuudhaaf inni tokkoffaa sammuu keenya keessa odeeffannoon kuufame wanna nu barbaannu moo wanna nu hin barbaannetu heddummaa taaraadha. Alaa nu seenaa jira. Alaa kan seenaa jiru qaama shanan kanaan jenneera. Qaama shanan kanaan gurraan ijaan kitaaba dubbisuu haa ta'u, televezyiinii ilaaluu haa ta'u, ganda keessa waan jiru ilaaluu haa ta'u, ijaan waa hedduun nu seenaa. Akka warri qorannoo qorate jedhutti ilmi namaa wanni inni beeku harki dhibba keessaa dhibbentaan 50 karaa ijaatiin isa seenaa. Dhibbentaan 20 immoo karaa gurraatiin isa seenaa. Amma haala kanaan wanna nu seenetu ijoollummaadhaa kaasee mana barumsaatiin haa ta'u, kallattii miidiyaatiin haa ta'u, kanatu nu keessa seenee nu keessa wanni nu beeknu wanni nu irra dhaabbataa jiru kanaan dhufa. Namni tokko aalima ala jennu maal jechuu keenya? Gara diinittis haa ta'u, gara barumsaattis aalima ala namni tokko jennu alaa odeeffannoo hedduu sammuu isaa keessa seensifatee jira. Sheekirraa qara'uu haa ta'u, mana barumsaatti haa ta'u, nu guutuudha jechuudha. Diinii barachuu jechuun jecha Rabbii, jecha Rasuula Rabbii sallallahu alaihi wasallam nu keessa naquudha jechuudha. Haala barumsaatiin. Mana barumsaatti haala dhaqnu odeeffannoo kutaa olmaa daa'immanii kaasee hamma sadarkaa yuunivarsiitiitti waan adda addaatu nu keessatti kuufamaa jira jechuudha. Amma sammuu keenya keessatti wanni kuufame waan nu akka jijjiiramnu nu godhumo waan nu dudubbeetti nu hambisuu kan jedhu kun dura adda bahuu qabaadha. Haala adda addaatiin wanni gadheen tokko kan argamu dhugaatii haa ta'u, khamrii haa ta'u, dudubbeetti hafummaa haa ta'u, wallaalummaa adda addaa haa ta'u, yookaan immoo naamusa dhabaachuu haa ta'u, dadhabummaa haa ta'u, maaluu haa ta'u wanni jijjiiramuu qaba jedhame yaadame tokko kan argame sanaan wal qabatee odeeffannoon alaa seenuu isaarraa jalqaba tokkoffaa. Lammaffaa akkuma ala darbe jenne tarbiyaarraan kan dhufu jechuudha. Jara kana jijjiiruudhaaf mee an sammuu koo keessa akkamitti odeeffannoon seenaa kan jedhu kan yoon sirriitti hubadhe of jijjiiruu nan rakkisu jechuudha. Fakkeenyaaf da'awaa goona yookaan nama gorsina. Ala nama gorsinu maal godharra? Amma alan isinitti dubbadhu amma alan godhaara. Yoo jettanii ilaaltanii isin keessa karaa ijaatiif gurraatiin odeeffannoon isin keessa seensisaa jira. Waa'ee jijjiiramaan isinitti himaa jira. Isin ala sinna dhageessattan, ala sinna hordoftan waan an dubbataaru kana fudhattanii sammuu keessan keessa kuufaa jirtu jechuudha. Haala kanaan edaa akkanaadha jettanii fudhattanii of keessatti galchaadha. Haala kanaan wanni nu keessa isin keessa kuufamee jiru beekumsa haaraadhaan ilmi nu fayyaduun waan gaggaariidhaan bakka qabachuu qabaadha. Bakka akka inni qabaatu haala kanaan wajjanna. Amma eega kana wajjanneen booda yaadna. Fakkeenya fudhannee halaallu. Mucaan tokko ala dhalatu ijoollummaadhaan waa hin beeku jenneerra. Ijoollee xixiqqoo yoo ilaaltan waa hedduu hin beekanu. Leencan sodaatan, sareen sodaatan, waan namni guddaan sodaatu hedduun sodaatan. Maaliif akka jara miidhu waan hin beekneef. Amma mucaa tokkotu waan naqunnameen isinitti hima. Mucaan xiqqaan kun bakka leenci daawwatamu Finfinnee mana leenca Ambassaa Gibbii jedhamu dhaqe. Dhaqee maal laale? Leenca arge. Waa'ee leencaa waan hin beekneef leenca akka samiidhu waan hin barreef harkaanan naqee qabaa jedhee yaalii godhaa ture. Mucaa kana yookaan namni biraa tokko immoo ala umriin takka guddataa deeme maal ta'a? Leenca ergasii otuun sodaatiin harkaan qabuudhaan yaaluu sana sodaachuu jalqaba. Kanuma naqunnameen isinitti himaa mucaan wajjiniin dhaqne tokko kun leenca ergasii hin sodaanne amma sodaachuu jalqabe. Itti dhiyaadhullee suuraa ka'uudhaa jedhanii namoonni gaafannaan sodaachuu jalqabe. Ergasii hin sodaatu harkaanan qaba jedha har'a garuu sodaatu. Maaltu gurbaa kanatti argame jennaan jijjiiramatti argame. Jijjiiramni kun maaliin? Ergasii waa'ee leencaa wanni inni beeku hin jiru kanaafuu sodaa wanni jedhamu isa keessan ture. Amma garuu leenci nama miidhaa namarraa dhagaye. Leenci bineensa hunda caalaa jabaadha yookaan televezyiiniidha ala bineensa adamsee qabeenyaatu arge. Jimbooda maal jedhe? Odeeffannoon sun sammuu isaa keessa eega seeneen booda maaltu jalqabe? Leenci jabaadha nama sodaachisa yookaan nama miidhaa jedhee ejjennoorra gahe. Alumanne ejjennoorra gahu wanni kun sammuu isaa keessatti dhaqee bakka miirri namaa to'atamu subconscious mind yookaan emotional brain keessatti amidilaa bakka jedhamu keessatti ejjennoonni qabate kun dhaqee kaa'ama. Ejjennoonni qabate achi keessa kaa'ameera. Yookaan imanni haaraan dhufeera. Maal?
leenca sodaachuu leenci nama miidha kan jedhu amma ala leenca argu fedhii isaatiin miti kan sodaatu awutomaatikidha sodaan amma nam bucaan kun maaliif sodaachuu ergasiin sodaatu amma maaf sodaata jenne yoo laalle jijjiiramni kaleessa ture jijjiiramni wanni kaleessa ture jijjiiramaan wanni biraa dhufeeraadha amma haala kana keessatti gurbaan maal godha ala odeeffannoon fakkeenyaaf leenca arge gurbaan yookaan namni tokko ala leenca argu leenci ala seene kun aluma ijaan argu sammuusaa keessatti ijaan seenaa gara gurraatiin iji keenya fuudhee gara sammuutti geessaa gurri keenya fuudhee keessaan sarara kanaan sammuudhaan wal qunnamsiisa sammuu keessatti ala dhaqu seats of emotion bakka jedhamu amidilaa keessatti dhaqe ala laalamu waa'ee leencaa imaanni maaltu jira ejjennoo maaltu achi keessa jira leenci nama sodaachisa kan jedhu yoo ergasii ejjennoon qabaatamee achi keessa kuufamee jiraate aluma ala leenci arge jedhamu sana wanni kun nama sodaachisa jedhe hiikkaatti kenne waan achi keessa jirurraa namicha akka sodaatu godha yoo immoo wanni tokko nama gammachiisa jedhamee ejjennoon jiraate uffatas haa ta'u haala wayitiin haa ta'u automaatikaalii namichi gammaduutti seena jechuudha amma wanni guddaan odeeffannoon gara jijjiiramuu barbaannu da'awaa haa ta'u barumsa haa ta'u gorsa haa ta'u kallattii jijjiiramuu barbaannutti irra deddeebinee dhagahuudhaan sammuu keenya keessatti sirriitti odeeffannoon cimaa ta'e hedduu kuufachuu qabnaan ala kuufannu hiyyaanna ala nu yaannu irra hedduu odeeffannoon jiruuf irra hedduu waan nama amansiisaa ta'e odeeffannoon sun imaana yookaan ejjennoo nu qabnu irratti haaraa qabaannu irratti seenee dhiibbaa godhee jijjiirama akka nuuf hinnu irratti godha ala sana namichi sun maal ta'a yaada haaraa qabata wanni kun miidhaa qabaa faayidaa hin qabu akkana jedhee ala qabaatu waan kaleessa ture harraan waa tokkoon ala jijjiire automaatikaalii jijjiiramni namicha keessatti argame imaanni sun bakka amidilaa leenca sodaachuu yoo ta'e ammaan booda leenca hin sodaadhu nama sodaachuu yoo ta'e ammaan booda hin sodaadhu haala kanaan sirrii jedhee waan amanu sirrii miti jedhee jijjiiru haa ta'u qaama isaa keessa kaa'ama namichi haala kanaan to'ate namichi haala kanaan hoogganama jechuudha asuma irratti otoo hin fagaatiin na duuka tura. السلام عليكم ورحمة الله دعوتك كينيا بكنا بودا ولا جرجر أكو ملالا توري يوننو يادنو أكملت جيرمنا أكملت رفالا لاجر أما جيرمني نقدان يادني كينيا جيرمورا يادني كينيا جيرمورا مو وننو يانو أكاسان اتيانو ودفنونو إرد أبني اتيانو كن جيرمو أبا جني لا لجر أما غربراتي نمو تربية الأول كبتي أكملت جيرمانا أكو مالا دربي سكنتا دربي تلالتي علميس جيرمو قبا تربيانيس بفني هاران أرقمو قبا بركو مالا مافشن الدنيا رد قرنو قرامي تو قرد وان أجائباتو برمي علمنا ما كيست إرقسي سموسا كيست بكا ودفنون أددا سيني كوفمو يادنو وانين إرقسي دلقي وانين بيكو بكا كوفمو هيبو كامبسين دبلتي بكا أددا كجرو أمانا مطور إرقسي beekumsaaf muuxannoon tokkuma jedhamee kaa'amaa jira ergasii garuu ichintu qorxaasaa garuu akkuma 2005tti barametti nama tokkotu nama meeshaa muuziqaa piyaanoo jedhamu taphatu tokkotu balaan konkolaataa isarra qaqqabeennaan sammuunsaa miidhaan qaqqabeen miidhaan sammuusaa irratti ala qaqqabu namichi kun 2005 dura waan jiru hundumaa irraanfate maqaa haadha manaasaa maqaasaa fuula ijoolleesaa waan barate hundumaatu jalaa bade sammuunsaa tuqameennaan amma waa'ee namicha kanaa qorannoo gaggeessaa turan warri turan haakimoonni saayikooloojistoonni maal godhan mee namichi kun waan hunda irraanfate jira waan hunda maqaasaa dabalatee wanni ergasii beeku hundinuu jala haqame amma dhumarratti maal yaadanii mee yoo diqqa muuziqaa kana taphate jedhanii meeshaa muuziqaa piyaanoo fidanii fuulduree ka'anii namichi kun meeshaa sana dhaqee akkuma duriitti taphate baay'ee dinqisiifatanii maqaa ofiillee maqaa haadha manaa ijoollee fuula isaallee maatii hunda namichi dagate kun akkamitti meeshaa kana taphate jedhanii qorannoo gaggeessuu jalqaban haala namichi kun meeshaa sana taphatu sammuu isaa irratti signaalii adda addaa sammuu namaarraa namni yaadu
bakka kamtu hojii hojjetaara kan jedhu kan mul'isu signaalii adda addaa akka carariitiin wanni adda addaa sammuu keenya keessaa bahee ala deemu kompiitaraan to'atamuu danda'a. Sammuu isaa irratti sana godhanii ala namichi piyaanoo taphatu sammuu isaa bakka kamtu hojii hojjetaara kan jedhu duukaa hordofan. Eega duukaa hordofaniin booda sammuu isaa mataa isaa keessaa bakka kamtu hojii hojjetaara kan jedhu adda baasan. Adda eega baasaniin booda sanarratti qorannoo itti fufanii dhumarratti maalirra gahanii muuxannoodhaan wanni nuu dalagni irra geenyu beekumsi teoreetikaalii dhagahuudhaan barachuudhaan beeknu bakka wayii kuufama qaamaan immoo wajjannee wanni nuu irra geenyu bakka biraatti akka kuufamu barani. Memory story'n tokko memory story knowledge'ti, memory story kan biraa immoo kan skillii akka jiru baran. Fakkeenyaaf waa'ee bishaan daakuu sagantaa ala darbetti ilaalleerra sagantaa sanarratti akka ilaaletti bishaan daakuun bishaan keessa seenanii harka miila fayyadamanii sochii godhanii bishaan daakuu danda'udha. Bishaan daakuu barachuu jechuudha. Garuu namichi barsiisaan sun dura maal barsiiseen bishaan daakuun akkana jedhee waa'ee bishaan daakuu jara barsiise. Waa'ee bishaan daakuu kan jarri baratan sun ilmi yookaan knowledge jedhama bakka wayii keessatti kuufama. Beekumsa kan jedhamu. Bishaan daakuu danda'u, bishkileetii oofuu danda'u, waan adda addaa hojjechuu akkamitti hojjetama kan jedhamu kun hojiidhaan wanni mul'ifamu immoo nu keessatti bakka biraatti kuufama. Fakkeenyaaf gaafa duraa bishkileetii oofuudhaaf yaalii ala goonu yookaan bishaan daakuudhaaf yaalii ala goonu yeroo duraa hin dandeenye. Utuma yaalii goonu, utuma tattaaffannu, utuma maal jennu dandeenye. Eega dandeenyeen booda guyyaa muraasaan booda wanni nu irra geenye dandeenye sun achi keessatti dhaqee bakka addaatti kuufama. Eega kuufameen booda waggaa 5 ta'e 10 ta'e achuma keessa waan jiruuf deebinee ala bishaan daakuu barbaanne inuma dandeenye jechuudha. Bakka biraa waan akka sekaanii nu jalaa hin badu. Hamma ta'e dudubbeetti hafuun akka durii faxaanummaan dhaha dhabamu malee kan baduu miti. Haala lamaan akka odeeffannoon nu keessa odeeffannoo wanni beekumsaan dhufeef dandeettiin immoo wanni iskiiliidhaan yaaliidhaan dhufe akka nu keessa bakka adda addaa kuufamu baran jechuudha. Amma nu ala jijjiiramuu barbaannu tarbiyaan kan nu fayyadu haala kanaan waan nu yaaliidhaan hojjennee piraaktikaali hojiidhaan mul'ifneet achi keessa ta'a. Ijoollee xixiqqaa yoo fudhanne kana gochuun dhowwaadha hin godhin, kanan godhin jedhamaa yookaan godhi jedhamaa maaliif godhaaran? Maaliif immoo wanni kun akka ajajamaaran otuun beekin waanuma itti himamu qofa hojjechuudhaan waan hedduurraa fagaatu. Fakkeenyaaf barsiisaan tokko yookaan haakimni tokko sigaaraa xuuxuun miidhaa akka namarratti qabu dubbisuu danda'a. Beekumsa qabachuu danda'a. Namallee gorsuu danda'a miidhaa qaba jedhe. Kun beekumsatu isa bira seenee jira. Beekumsi isa bira seene kun bakka wayii kuufameera. Garuu ofummoo xuuxuu danda'a. Nama gorsaa ofii xuuxuu danda'a. Maaliif jennaan akka xuuxuu hin qabne akka inni waan kanarraa fagaachuu qabu tarbiyaadhaan fudhatee sadarkaa sun isa keessatti waan kuufamee hin jirreef. Nama kanaaf ijoollee xiqqoo fudhaa sigaaraa xuuxuun miidhaa qaba jedhanii ijoolleen itti himamee irraa fagaatanii fi namichi kun sigaaraa xuuxuun miidhaa qaba jedha amana. Hojiidhaan garuu namicha xuuxu kana bara yoo wal bira qabne ilaalle namichi sigaaraa hojiidhaan xuuxaaru kun ilmiinsaa isa fayyadaa hin jiru. Ilmiinsaa sigaaraa miidhaa akka ta'u ittimus namichi garuu biraa hin deemin xuuxaa jira. Yoo qaama kana ilaalle namichi kun ilmii qabaachuun beekumsa qabaachuunsaa rakkina sigaaraan fidurraa isan baraaru. Ijoolleen xiqqaan garuu sigaaraan miidhaa qaba jedhanii baranii otoo hin ta'in hinuman xuuxin jedhamanii yookaan miidhaa qaba jedhame itti himamee himaadhuma sana qofa dhagahanii irraa fagaachuu jiraatiin beekumsallee akka namicha kana hadha baatanu malee yookaan immoo hin hojjetan jedhamee waan dhowwamaniif sanarraa waan hafaniif jara lamman kana yoo laalle kun beekumsa qabaa hakimichi garuu hojiirra hin jiru. Ijoolleen xiqqoon beekumsa hin qabdu hojiirratti akka hin argamne itti himame haala kanaan warri ilmi isaa otoo hin qabaatiin dhowwa qofaan hafan irra caalaa qaama jaraa fayyaduu danda'a. Amma tarbiyaa ala goonu nama kamrii dhugu kamriirraa akka inni fagaatu, nama jimaata qamu jimaarraa akka inni fagaatu, nama yakka adda addaa hojjetu seera baasuudhaan waan sana jalaa fudhachuudhaan yookaan hiriyoota isaa jijjiiruudhaan ahwaala ganda sanaa jijjiiruudhaan
practically waan sanarraa fagaachuun akka inni yaalii godhe ofirratti argamsiisu qilleensa jijjiiruudhaan akkuma hadiisa ala darbe irratti dubban irratti haala kanaan waan kanarra akka fagaatu ganda namichi nama 100 ajjeese sun ganda keessatti nama 100 ajjeese yakka keessatti hojjete sanarraa fuudhee bakka bira akka inni deemu gochuu irratti haala kanaan jijjiiramni namicha kanarratti dhufuudhaaf waan keessa dabarfate sana waliin ilaallee jirra jechuudha. Amma nu yoo jijjiiramuu barbaanne kallattiin beekumsaas jijjiiramuu qaba, kallattiin tarbiyaas jijjiiramuu qaba. Tarbiyaa keessatti immoo jijjiiramuudhaaf yoo bicate torbii 3 wal duuka yaaliin tokko godhamee haala adda addaatiin fakkeenyaaf ramadaana yoo fudhanne baatii tokko soomna. Baatii tokko kana keessatti sa'a kana hamma sa'a kana nyaachuun dhowwa, nyaata wanna jedhamu nyaachuun dhowwaadha, dhugaatii waan jedhamu dhuguun dhowwaadha. Rakkina adda addaa keessatti beela'uun maal fakkaata yaalii godha. Namni ala beela'uu namaaf yaada. Ergasii warra waggaa guutuu beela'anuuf waa tokkotti hin fakkaata. Amma garuu ofuma ala beela'aa jiru sa'a soomanaa keessa namni hundinuu rahmata qaba. Maallaqa namaa kenna sadaqa miskiina biradha. Maaliif practically beelli akkana jedhamee ergasii dhagahuu caala waan ammatti ofumaa isaatii keessa dhaabbatee jiru tarbiyaan ni argataa jiru kanatti beekumsa guddaa kennaaf jechuudha. Haala kanatti torbii 3 namni tokko xiyyeeffannoo kennee tokko xiyyeeffannoo lammaffaa irra deddeebi'ee sadaffaa miiraan wanni yaadame hundinuu ilma namarratti dhiibbaa guddaa qaba jechuudha. Haala kana hubanne akkamitti gara nu barbaannutti miiraan jijjiirama fiduu barbaannu akkamitti miiraan irra dhaabbanna. Lammaffaa akkamitti ajiriin irra argadha yoo of jijjiire kanan gaha jennee waan khayrii isaa yaada hamileedhaan waan san akkamitti wajjanna. Haala kanatti hojjechuudhaan jijjiirama ofirratti fiduu hin danda'ama jechuudha. Wanni nu sadarkaa kanarratti sagantaa kanaan laalaa turre gara ilmii waan jiruuf gara muuxannoo yookaan iskiilii yookaan dandeettii kallattii kana waan jiru waliin laalaa turre jechuudha. Kana lamman wal bira madaaluun jijjiirama fiduudhaaf murteessaadha. Kana qofaa miti nu kan laalle sammuu keenya keessatti wanni nu yaadnee irra dhaabbannee deddeebinee yaadne bakka kuufamuu qaba. Amiidilaa bakka jedhamu keessatti dhaqee wanni imaana jedhamu miiraa wal qabate achi keessa kaa'ama. Wanni tokko achi keessa yoo jiraate fedhii keenyaan miti. Khamriin hin dhuguu haraama otuu jedhu fuudhee bakka khamriitiin geessaan. Wanni kun miidhaa jimaan miidhaa qaba jedhaa otuma amanu otuma inni jibbu fuudhee gara jimaa kan geessuun amiidilaa keessatti waan sanaa wal qabate wanni hin jijjiiramne waan jiruuf guutumaa guutuutti yoo wanni tokko achi keessaa jijjiirame namichi sun bilisa baha jechuudha. Fakkeenyaaf waan jijjiiramu sanarratti namoota tokko yoo gaafanne khamrii warra dhugan yookaan jimaa warra qaaman yookaan waan tokko yoo nama gaafanne jarri mee waa'ee jimaa maal yaadda jennee ala yaadnu jimaadhaan wal qabatee ni bashannansiisa.